Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo nagaan isiniif haa ta'u. Guyyaa irraa kan ammoo akkuma mata duree isaarraa agartan akkamitti akka daataa keenya birrii baay'atuun fixiin fayyadamuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Kanas kan isinitti agarsiisu moobaayilii lamaanidha. Warra baay'inaan biyya keenya keessatti fayyadamnu jechuudha. Innis Saamsungii fi Teknoodha jechuudha. Teknoo Spark 1 fi Samsung J6 Plus dhaan isinitti agarsiisa. Kanas akkan qopheessuuf kan akka kaasee daawwattoota koo keessaatii tokko naaf barreesseeti. Jalqaba irratti akkuma isinitti hime akkamitti qarshii keenya qusachuu dandeenya akkan hin jedhedha. Kunis poointii 4 qaba. Dhumarratti amma dhumaatti namni hordofe immoo boonesii dabalataa hin argataa jechuudha. Waa'ee daataa kanaa wajjin wal qabatee. Tokkoffaa irratti waan isin gochuu qabdan keessaa daataa seef gootu jechuudha. Daataa seef yookiin immoo baakgiraawundi daataa restriktii kana akka gochuun daganne hundi keessan jechuudha. Jalqaba seetingii bannaa konnekshinii keessa gallee kun as bukkeetti kan agartan daataa yuuzeej kan jedhu kana bannaa jechuudha. Daataa yuuzeejii bannaa daataa yoo kun oofii taatee turte ta'e oonii gootu jechuudha. Ishee kana daataa seeverii kana oonii goona jechuudha. Kun isa tokkoffaadha. Teknoo irratti yeroo ilaallu jalqaba akkuma kanaan dura isinitti himee ture seetingii keessan keessa galtu. Seetingii keessan keessa galtanii seetingii keessaa daataa yuuzeejii kan jedhu bantu. Daataa yuuzeejii jala galtanii akkuma Saamsung irratti nutti agarsiise kanas daataa seeverii isaa oon gootu jechuudha. Lamaffaa irratti kan isin agarsiisu immoo ergii kana fixnee immoo dabalataanii tokko isaanii jala gallee daataa baakgiraawundii kana alatti yookiin immoo daataa seeverii kana alatti kan hojjetan waan jiraniif isaaniin balleessuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf moobaayil daataa yuuzeejii kan jettu kana jirti. Siimii lamaan isaarra jira. Siimii lamaan isaarraa balleessuu qabna jechuudha. Siimii tokkoffaarraa yoo balleessine fakkeenyaaf secure folder kan jedhu kana yoo ilaale baakgiraawundi irratti birriina jalaa nyaateera. Utuu daataa seeveriin jiru jechuudha. Isa kana irraa balleessuufidha. Fakkeenyaaf warra kun restricted ta'anii waan jiraniif kana bira darbee fakkeenyaaf Opera Mini kan jedhu gaafa banu allow background data usage kan jedhu kun ammayyuu ifee jira waan ta'eef kana dhaamsuun qaba jechuudha. Kana dabalatees aappota warra kaan irraas kana balleessuun qaba. Ishee kana off gochuun qaba jechuudha. Kun kan inni fayyadu aapponni kun daataa seeverii irra ta'anii yeroo isaan itti baakgiraawundiidhaan birrii keessan nyaatantu jira. Kun immoo wanti nuti fayyadamnuti birrii baay'ee yookiin immoo qarshii baay'ee nu jalaa fixa osoo hin taane baakgiraawundiidhaan wantoota isaan hojjetanti yeroo baay'eedha qarshii nu jalaa fixa jechuudha. Wantoota kana hambisuufidha. Wanta nama isinitti agarsiise kana malees dabalatee faayilii keessan restricted ta'etu jiru yoo kun akkas ta'ee jira ta'e balleessuu qabdu jechuudha. Warri Saamsungii fayyadamtanii. Warri Teknoo fayyadamtan immoo haala nama isinitti himeen ammas kun ilaala. Daataa seeverii kana keessa darbees baakgiraawundi irratti kan nyaatan waan jiraniif cellular data usage kan jedhu keessa galtanii fakkeenyaaf yoo cheekgoonii baakgiraawundi irrattidha kan inni kana nyaate. Utuu daataa seef ta'ee jiru jechuudha. Nyaata waan ta'eef isas balleessuu qabdu. Fakkeenyaaf imoo kan keessa galee baakgiraawundi irratti nyaata waan ta'eef baakgiraawundi daataa kan jedhu kana off gootu jechuudha. Hunda isaa keessa galtanii aappota keessanii keessan baay'achuu danda'a. Isa on ta'ee ture off gootu jechuudha. Hunda isaa teelegiraamii keessa kiyaafi kana balleessuu qabdu. Ishee kanas off jechuudha. Bakka hunda isaa off gochuu qabdu. Akkuma aappii haaraatti caanaa deemtaniinis akka inni baakgiraawundi isin jalaa nyaanneef kana balleessuu qabdu jechuudha. Daataa seeverii jala darbee yeroo itti nyaatamu jira. Inni lammaffaa irratti isinitti agarsiisaa jiru kun bu'aan isaa maalidha? Yeroo baay'ee kana baakgiraawundii kanarratti baakgiraawundi daataa kana off gochuun faayidaan isaa yeroo baay'ee fakkeenyaaf yeroo moobaayilii fayyadamnee diingata rafnu daataan yeroo itti birrii nu jalaa nyaatu hin jiraata. Kun garuu automaatikaalii bilbilli keessan akka cufeen daataan keessan akka hin hojjenne godha. Yookiin immoo fakkeenyaaf feesbuukii fayyadamaa taanan akka moobaayiliin keessan iskiriiniin isaa cufateen automaatikaalii hin dhaabachuu akka onlaayinii irra hin jirtan jechuudha. Isaa sanatti daataan birrii keessan nyaataa hin jiru jechuudha. Faayidaa kanaaf fayyada. Kun tokko faayidaan isaa kan biraa onlaayinii irra gaafa automaatikaalii iskiriiniin keessan cufu onlaayinii irra jiraachuun keessan hin mul'atu jechuudha. Akkas jechuun immoo fakkeenyaaf dhiistanii yoo raftan galgala ganama gaafa isin kaatan cheek yoo gootan iyyuu wanti irratti yookiin immoo birriin keessan isin jalaa nyaatamu jechuudha. Kana akkasitti gootu
cheeggootanii tokko tokkosaa ergi kanaan cheeggootaniiti sin fayyadaa jechuudha. Inni sadaffaa utuu daataa fayyadamaa jirru hootspooti banuu dhiisu. Hootspooti banuu dhiisu jechuudha. Tokkoffaa karaa nuti hootspooti banuu dandeenyu noormaalii hootspooti banneeti karaa tokkoffaadhaan kuni tokkoffaa noormaalii matuma daataan keenya banamee jiru hootspooti diingata hubannee biroodii waan ta'uuf yookiin immoo bal'aa waayifaayi bal'aa waan gadhiisuuf sa'aatii waayifaayi bal'aa gadhiisu sanatti hootspooti keenya nu jalaa nyaataa jechuudha. Karaa biraatiin immoo fakkeenyaaf utuu daataa fayyadamaa jirru fakkeenyaaf wantoota ittiin sheer goonu fakkeenyaaf exzendarii ta'uu danda'a isa banuu. Exzendarii banna yoo ta'e fakkeenyaaf amma exzendarii nama gaafa sendennu hootspooti mataasaa gadhiisa. Hootspooti mataasaa yeroo gadhiisutti namni nurraa fudhatu sun gaafa konneetiitti godhu intarneetiin moobaayilii isaarra garaa jechuudha karaa waayifaayi sana. Yeroo sanatti moobaayilii birriin keessa waan keenya keessa jiru automaatikaalii namichi fayyadamuu jalqabaa jechuudha utuu hin beekin. Inni beeku garuu birriin asirraati dhumaa jira. Kunis yeroo baay'ee ijoollee baay'ee mudatee birriin akkasiin jalaa dhumuu danda'a jechuudha. Karaa biraatiin immoo hootspooti yookiin immoo moobaayilii kana keessa yoon ba'ee viidmeetii namoonni ijoolleen yeroo baay'ee viidmeetiin fayyadamu naannoo waayifaayin jirutti intarneetii daawunlood gochuu fi yoo fakkeenyaaf ilaallee viidmeetii namoonni ijoolleen viidmeetii fayyadaman iddoo waayifaayitti yookiin immoo waan tokko viidiyoo tokko daawunlood gochuu jalqabsiisu ergi jalqabsiisanii booda utuu paawuziin godhin akkasumatti dhiisu jechuudha. Akkasumatti dhiisu gaafa isin jedhu yoo paawuziin ta'u ta'e akkuma isin daataa bantaniin birrii nyaachuu jalqabaa jechuudha ofii isaatii. Kun immoo viidiyoo gurguddaa fakkeenyaaf yoo jalqabsiisu ta'e amma birriin keessan dhumutti hin dhaabbatu jechuudha. Kana booda birrii keessan fixee dhaabbata. Yeroo baay'ee ijoolleen akkasitti birriin jalaa waan dhumuufidha. Kanaaf maal gochuu qabnaa iddoo waayifaayiidha akka baaneen yoo warri waan fayyadamnu fakkeenyaaf amma kana jalqabsiiseen ture fakkeenyaaf amma kan amma paawuz godheera iddoo waayifaayiitiin jalqabsiise jechuudha. Akkasitti yoon dhiisee amma akkasumatti yoon dhiisee hin dhaabbatan ofiisa. Akkan daataa baneen birrii fayyadamuu jalqabaa jechuudha. Kun amma kuni inni isin asirratti agartan kun amma kuni amma akkasumatti ta'a. Amma iddoo waayifaayi dhaquutti jechuudha. Akkan daataa baneen garuu fayyadamuu jalqaba intarneetii ofiisaa jechuudha. Baakgiraawundi ristirikt ta'ee jira waan hundumaa ta'ee jira garuu banamee waan jiruuf waan isin hin godhu jechuudha. Birrii keessan akkuma jirutti isin jalaa nyaata. Kunis egaa dhiibbaa tokko karaa ittiin ni geessisu keessaa biraadha jechuudha. Kan biraa afuraffaa irratti meen pooyintii ani isiniif kaasu paakeejii fayyadamu. Paakeejii fayyadamaan isiniin jedhani. Maaliif fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee guyyaa keessatti ammanii birrii sadiin fixu ettanii paakeejii fayyadamuu dhiisuu dandeessu. Garuu immoo utuu hin beekin isaa wal fixxu. Paakeejii nama fakkeenyaaf birrii sadiin meeggaabaaytii 25 noormaalii utuu paakeejiin bittan ta'e birrii sadiitiin meeggaabaaytii 15 hanga 18 amma 20 bichaatti fayyadamtu. Firii kan isin argattan illee isin jalaa hanqisaa jechuudha. Maaliif birrii tokkoon meeggaabaaytii 5 hanga 6 naanii fayyadamtu. Maaliif kun immoo istiraateejii Itiyoo Telekoom Itoophiyaa akka namni paakeejii fayyadamuuf jechuudha. Kanaaf utuu paakeejii fayyadamtanii baay'ee gaariidhaan isiniin jedha jechuudha. Maaliif paakeejii fayyadamuun waan dabalataa waan isinii laatuufidha. Kana malees ammam akka fayyadamtan baruu barbaadan yoo ta'e kan dhumarratti isinii kaasu keessaa intarneet ispiid kan jedhu kana Google Play irra galtanii daawunlood yoo gootan baay'ee gaariidha. Maaliif moobaayilonni saamsingiin qabanii teeknoon yeroo baay'ee qaba. Ispiidii yookiin immoo intarneetiin keessan ammam akka fayyadamtan fakkeenyaaf amma har'a daataa irratti zeeroon fayyadamee waayifaayi irratti zeeroon fayyadame. Ammam akkasiin fayyadamtanii isinii kaachuudha. Fakkeenyaaf amma guyyaa seeptembarii gaafa kanaa fi seeptembarii gaafa lamaa amma ni fayyadame waayifaayi irratti amma GB tokko tuqaa ammasiin fayyadame moobaayil daataa irratti ammasiin fayyadame tokko tokkosaa waan isaa ilaalaa deemtu fakkeenyaaf paakeejii 25 bittan taanaan amma isaa safartanii fakkeenyaaf amma kana fayyadamee irrattanii waan keessan karooraan akka fayyadamtaniif kun isin gargaara baay'ee jechuudha wayiin ispiidii kana. Egaa dhumarra geeraa wayii boonisii irra geera boonisii kana utuu boonisii kana isinitti himin dura warri sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa warri laayik hin goone dafaa laayik godhaan isiniin jedhaa. Ishi sekondii shanii isin ilaadhaa daftanii sabiskiraayibii fi laayik gootanii akka deebitaniif 5 4 3 2 1 times up. Warri sabiskiraayib gootan baay'ee galatoomaa warri laayik gootanis akkasuma kana namoonni baay'een nagarree natti fakkaata. Birrii tokkoon yerootti daqiiqaa 10 haasa'uun hin danda'amu ni jira. Kun immoo akkamitti jechuu dandeessu? Yookiin immoo waan isin ta'uu danda'a.
wanta biraa fayyadamee miti. Imoodha. Fakkeenyaaf jechuudha. Imootiin nama gaafa dawwaltan birrii tokkoon daqiiqaa 10 waliin haasoftu. Shuur na amanaa. Imoo irra galaatii hiriyaa keessan wajjin sa'aatii wal fakkaataatti irra galaatii dawwalaa birrii tokko keessaa qabaadhaati. Daqiiqaa 10 ol sagalee haasoftu irra qilleensaanii jechuudha. Kun immoo maali? Birrii normaaliidhaan daqiiqaa 2 qofaadhaan isaan haasoftan. Kun immoo akkasitti maal jechuudha? Parsantii 80 buufattaniitu jechuudha. Kanaaf warri imoo qabdan yookiin immoo warri imoo hin qabne imoo irra galtanii warri imoo qabdan imoo keessan banattanii hiriyaa keessan tokkoof dawwalaa laalaattiin birrii tokkoon isaa ol haasotu yookiin immoo kanaa ol jechuudha. Amma yeroo baay'ee ana amma mala kanatti nan fayyadama. Fakkeenyaaf nama tokko wajjin miskoolii godhee fi bakka imoo irra galiin jedhaa birrii tokkoon daqiiqaa 10 waliin haasa'a. Akkas jechuun parsantii 80 buufadheera jechuudha. Kanaaf warri imoo fayyadamuu dandeessu. Karaa telegiraamii dawwaluu dandeessu. Birrii tokkoon biyaas bakka utuma daqiiqaa 10 ta'ee yoo xinnaate malee isaa olla kan isin haasa'uu dandeessanii. Yooma ammas ta'e illee amma akka irraa buufatamu parsantii 80 jechuudha. Birrii tokkoon daqiiqaa 10 haasa'uun danda'ama jechuudha. Haw ilaala. Kan naannoo dhiisuu dandeessu garuu irra galaalaa yookiin immoo cheek godhaatii gaafa argitan immoo deebitanii na galateeffachuu dandeessu jechuudha. Na baay'ee galatoomaa qophiin irra isiniif dhiyeessetti akka guddaa gammadaan abdii guddaan qaba. Yeroo itti aanutti immoo gaawwee baatiriidha kan isin dhiyeessu. Namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin baatiriin moobaayilii keenyaa baay'ee qabachuu didee maal gochuu qabnaa kan jedhu kan moobaayiliidha kan isin dhiyeessu kan kompiitaraa yeroo biraan isin dhiyeessa. Kana carraa kanatti fayyadamees warra moobaayil daataa gaaffii na gaafataniif baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Jalqaba irratti gaaffii na gaafataniiti. Baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Chaanaalii kana subscribe gochuun dagatinaa. Thank you. YouTube koo kana subscribe gochuu akka hin daganne karaa social media koo kanas na hordofuu dandeessuun isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa.